mana isi giseen dhufee sina dida gisee dhuftee sila lakkatti gamma isi kunnan haa ta'u. Asii dabar neetworkiin kun wallahi. Abaati carari na ergu jira abse anaaf isin akka waliin agar. Mauli galle warsi voi wajjisi voi takka wallahi simpili godheeti. Bella. Maal wallahi wallahi ni godha. Abo sai man. Amani dhageessa haa. Amani dhagaano reefu na dide balee gisee isin jiru. Bilaa alayhi. Mee gaafii takka si dheeyisee jechuun takka fakkeenya afaanumaa si dheeyisa. Jaalalti siif maali jecha gabaabaa takkaan naa ibsi jeeyooniin si gaafadhe maal jettee naa deebista? Jaalala gabaabsee kamitti hin beekan kamitti. Ime atar matan akka takkatti gaafii takka deebisuun beeku ka. Ayyaa adda balli si naa deebisi. Aduma hundaanaaf jaalalti akka takkatti. Maal hunda? Bosha pakee qoodisi jechaanii mi jannanitti waraataa dhiisi. Jechaanii mi? Gabaabsi maalii akkasi. An akka takka na goggooti akka hedduun tahe akka sanii siin beeku an akkuma hunda na goote sii boy siin deebine. Wallahi. Ana waan hunda. Naa deebistee jirtu wallahi. Waan hunda akka hunda. Gabaafuu magani. Nada keessaa sana. Siin dhagaa. Jaalalti gumee kas qabdi. Hugulam. Maali boo? Gaafadhaa bakka si voi gaafadhaa itti nama biraan gatu. Kim Kimi jira Tapasti fashaloote haa amma sila jaalalti oowwituun. Himtiya na dhageeffa. Mahbuuba. Mee jaalala gabaabsiitii naa deebishoon siinjee naa deebistamoo moo akka sanaafitti dheereessi naa deebishoon siinjee naa deebistee jaalalaan jecha. Ani jaalala akka lamatti sii deebisa okay. Ati barkan ati nama qaree mee naa deebishaa. Jaalalti takka jaarsa kiyyaa beeka. jecha takkaan naa deebistee jirtaati. Wallahi zikchulot. Zikchulot. Bakka. Laakiin akka bareedaa akkasii deebisuu si gooti. Abshiriyye. Jaalala jechuun example amma yeroo hedduu akka yoo agartee jiraatte namni takka ni jaalata namni takka ni jaalatu. Amma isiin ka jaalattu yoo ta'e inni hin jaalatu ta'a. Isiin ka jaalattu yoo ta'e immoo inni hin jaalatu ta'a. Akkasuma akkasii. Laakiin kan jaalala osoo hin ta'in kan fedhiidha jeetiin amanaa akka hiyyatu. Jaalala jechuun isin lameen wal harkachuu. Wal harkachuu kana gisee jennu akkamitti example goone. Jaalalli onni. Galta gaafonna. Wal harkachuu jechuudha immoo akkamittiin ibsateeta. Ati amma example okay fincaansi waxaree osoo jiru toileeta dheexee gisee fincaante hafuura baafattu takka jira bar. Nama jaalattu gisee agarte akkasitti hafuura Wallahi. Allah. Wallahi. Aya. Siboy Allah. Dem abse. Billah. Example kanan tuffatin rahmat rabbi ta keessa jira bikasab. Yes atina fola. NB. Billahi. Ayye. Oh fina ati abse. Gaafin si qaba sanboota deemti. Bal. Amma example fincaan hedduu takkatti waxaree osoo jiru toileeta gisee seentee fincaante hafuura baafattu takka jira bar keessa keetirra. Ni tanaffasta bakka. Miirri keenyaa galee jira wallahi shayb. Hasan khasi fincaan waxaree beeka. Beenu nuti fincaan waxare. Gabaabsaa jaalala dhugaas kaaya. Beqa das min sqay no beqa chiratu hundaawa khalas. Makam godhate. Ayee si boy maal. Angaafi takka si gaafadhu habibi khiyya. Jaalachuu feetamoo. Nama jaalatte jechuun karaa gabaabaan si hima. Nama jaalatte harkachuu feetamoo. Nama jaalatamteen qaadhimamuu feeta yookaan immoo nama jaalatamteen jechuun jiraami walqunnamuu feeta. An dhiira ni beeysa
أما عن dhiira gisee ديرما taatee haa wal qunnamuu feeta. عن ديروان انت نمان جالت دي أركت شون فدا لكن نمان جالت دي سجون جالت دس نجا أكا تجت نمان جالت وقفا خنين نجانا نيوتي لنوني الفاتوان تي نمان جالت بخنين بكا تري اتتاهم فدا نمان جالت نما خيسي يتي عمل تري اتتاهم فدا نمان جالت لا لكن أكا خيتي دلان النبي يا حبيبي دلان nama isiin jaalate malee nama isiin jaalatu osoo hin ta'in nama isiin jaalate harkachuu qabdi jechuun naman. Sa amma sinaaf hin gaafadha. Sinaaf Ana walitti laaqan gisee haya. naa siinjee bata batiin siinjee walitti wallahi. Magaalaa wali khaasu haya. Na laal nama jaalatee wajjii yoo jiraate feetama. Nama si jaalatee wajjii yoo jiraate feetama. Egaa nama na jaalatu wajjin jiraachuu fedha. Nama si jaalatu wajjii jiraachuu feeta maaliif? Maaliif bakka akkana jaalatee teekastiriif akkana godhuufi qaba. Jaalala dhugaa sana akkana kan maal jechuusa? Namni ati jaalatte san maybe nama si jaalatu san daran maybe tiris si godhuu dhabuu mala. Nama ati jaalatteetu irra tiris si godhamu. Dandeenya hojii deemame. Tole ayyee laata. Nama si jaalate hojii jiraachuu feetamu ati akkam naan jettee jira. Gaafiin kayyaati nama si jaalatu feetamoo nama ati jaalattu feetaadhaami. Nama na jaalatuun fedha. Bilaa alee. Zikkiloot bakka alaan na ta'u. Akkoo nama na jaalatuun fedha ndee. Kimiin gaafadha amma. Kim. Black and be welcome. Nama si jaalatu wajjin jiraachuu feetamoo moo nama jaalatti hojii jiraachuu feeta? Nama kanaanis jaalachuun qaba beek. Nuti lamaan wal jaalachuu. No laal. Nama si jaalate hojii jiraachuu feetamoo ati? Si jaalatamuun nicmaadha beek. Nama jaalatte. Nama na jaalatu. Nicmaadhe. Tesoonni akkasuma silattuu. Aya amma Blackii fi NB dhufe. Welcome bilaa alaikum. Black jaalalan beekuun gaafatiin anaa siima. Assalamualaikum, salam jalan. Asbiratti NB. Si boy, mamen. Waalaikum assalam habibi khiyya. Bagana ke arti habibi khiyya. Kami Iddoo nanya. keessa jirtaa sama malee qof. Haalli si mijataa? Kau ini deh bilang kau fadang masa. Tole ayyee. Blackii. Black amma faasoo hin danda'u. Biran jiru yaa'e. Son sajaaradha. Egaa dhalaa baalee jette kana hin danda'amne immoo jaalala irratti. Eenyu ammoo? Aboo dhalaan baalee warbilla aleek. Ani gizeen dhalaa baalee gizeen jeelaal. Dhalaalee teenya hedduu jira. Dhalaaleen teenya akka jiranitti jechuun horteen an keessaa dhaladhe jechuun jiraami. Harargeen tiyya guutumaa guututti jaalala irraa dhalatteeti jaalala wajjin magartee jaalala beeti. Jaalaltiin achi buutee malee maal jechuun? Achirraa hiramte jaalaltiin harargee buutee harargee irraa dhaqabde Oromoo ta'an. Achii magartee. Duuba osoo jaalaltii harargee kun kan akkana keessa guddattee keessa dhalattee jaalalaan miilaan deemtu osoo jirtu maaliif dhalaalee baalee filachuu dandeesse gaafii. Jaalatee dhabee gaatana dura. Haaya isiniifin deebisa kaa gaafii teessan. Dhalaalee baalee jaalate. Isin baalee roobeetti. Eenyu agarsiisuu deemta jechuudha. Isaan isa mana dhagi. Ijoolleen baaleetu wallaahi isin jaami. Ani gaafaan aartii dalaguudhaaf ol ba'e jechuudha. Adaamaa tana keessatti waan dila takkaan wajjin wal qunname ijoollee baaleetii jechuun sa'aa sanitti jechuun naa wajjin ture jechuun akka ajaa'ibatti jechuun saayiboonni kiyya ijoollee baaleeti. Finfinnee tanaa fi Adaamaa tana keessatti sirba kiyya kaduraa gaafaan dalagu jechuudha. Aarsaa hedduu naa wajji kafalan.
Ijoolleen baaleettis kanaan bara akkuma harargeeti bar. Sanii bar sanii fi siinjee bar. Sawwaan teefammaan ani amma wallahi bareedduu baalee takka abbaa koo siinjetti ni beeyta. Dhiisi gaana yaadachuu. Maal na Si boy. nama jaalatee hojii jiraachuu feetamoo nama si jaalatu hojii jiraachuu feeta seep. Wallah namaan jaaladhe harkachuun fedha. Jaalala keessatti raga namaan jaaladhe jaalachuutti irra gammachuu qaba namni jaalachurra. Nama jaalatte nama jaalattee hojii jiraachuu irratti irra gammachuu qabdaa. Yeah, because ilmi dhiiraa tokko waan itti laffe takka lafaatii sanii hojii waan laffee harkatu jaalata irra hedduun dhiiraa sii galee. So like interesan itti dhibamee yoon jaaladhe irra na gammachiisa tana jaalatte irra taa'ina jaaladhu irra na gammachiisa. Ati dhugumaan dhiira. Ati dhugumaan dhiira. Wani lafaatiin qabna hin bareeddu ilma dhiiratti ni beektaa. Aboo sanii saayib chaalenjii jaalanna saayib. Yeah, waan jawanna taate harkachuu qabdaan. Dhalaadhaaf nama isii jaalatu wayyaaf. Dhalaa kana if jaalachiisuu ni dandeessa nu beektaa. Waanuma xiqqoo takkaa gammachiisa. Deebitee dhagmoo namni takka fincaan gisee waxxaree deemee fincaane hafuura baafatu takka qabaame. Gisee fincaan waxxaree fincaane booda moo? Meena dhaggeeffadhaa egaa. Akka gisee fincaantee hafuurri keessa ta'e taragaaggee rahmanni rabbi itti seenutti alhamdulillah jettee fayyaa qabaachuu keessatti gaafa nama jaalattu argatte dhagmoo taragaaggaata obboleessa kee. Taragaaggaata wallahi. Saayib gaafiin teetun wallahi deebisaan ati amma deebisteetun agartee misaayib akkanatti jimaa awwoodaa mismaaraan haqaaramte saayib. Anammoo akkamittiin ibsaabsee ni beektaa? Ibsi gulaati. Okay, ana akkamittiin ibsa jaalala jechuu like dhukkubaa fi sigalee dhukkubaa fi qorichattiin ibsa oguun sin jedhu yeroo nama san dhabdee si dhukkubaa yeroo nama san harkattee like ni fayyita kana jechuun. Dashannitti taa'ee sani haayee. Kana jechuun yeroo nama sanii wajjin jirtu akka nama jannata addunyaa keessa jiruuti. Gini gaafa nama sanii wal dhabde akka nama azaaba addunyaa keessa hineeti. Akkasittiin ibsaa. Bana garaachallaa jaalaltii isin akkasitti ibsatan hin jiru ni beektaa. Gisee nama kan dandeessu. Ni jirti. Okay, na dhageegaa, na dhagee. Kun ammalaa kana jechuun dhageeffadhu jaalala abseetii fi bilaaka osoo hin ta'in jaalala warra Jaalate. kasiisanii. Na dhagee. Nama takka jiruu tana keessatti ilmi namaa hundinuu gaamilootu ilmi namaa hundi nama takka isa keessaa hin baane sa'a 24 amataa gadaa torbaan baatii yeroo dheeraa sa'a fedhetti haa ta'u onnee isaa keessaa hin baanee jira. Nama takka jaalattee feetuu namni san badaa ta'a feetuu badaan taane namni san onnee ta'e keessaa hin bahu. Dhiiraanis. Laakiin nama biraa jaalattee or nama biraa jaalala gisee jennu nuti tanuma sin jaaladhaa fi maarree jetteetuma deemtee jaalattee hojii jiraachuu feetu takka hin dhabamu san. Laakiin ilma namaa kana hundaa'u ka jaalala keessa de'ee jaalala keessa seene hundaa'u jiruu isaa keessa nama takkaa jira nama onnee isaa keessaa hin baane. Obboyyuu onnee isaa keessa ta'a. Kana jechuun maal ibsa? Feetuu nama isa wajji jiraadhu feetuu hin jiraatu. Jaalalli ni jirtii qofaa numa jaalattan. Fedhu yoo intala taateef feetu isiin jaalallee ka qabdu numa jaalatta ka isiintu wanneettu numa jaalatta akkanumatti. Ati biraan namni san jannata. Numa jaalatta. Waan namni sin jee hundan dhageessu. Amma deebinee maal jettan? Na gaafadha inni bilaa adeekum bilaaki na gaafadhu. Inni barsiisaa jaalalaa welcome bagana ga'an dhufte. Wanta katiriin deebisee ni bi. Bilaak maali barsaadha nadhaan jette taa'e. Inni afeen nurra deebisu jira har'a. Okay, inni gaafii wal gaafatu jiran jaalala keenya sonsa jaalalaa gaafii gaafatu jira.
jaalaltii siif maali jaalala oguu jaan jecha takkaan ibsi or jecha lamaan gabaabsitee yoo ibsite jaalala akkamitti ibsitaa jedhu jira. So akkamitti ibsita mee jaalala tana? Jaaladheen beeku qabbaleessa fi akkamtiin ibsaa. Jaalatamtee on beektu. والله فداك يا ابو والله Jaalatamee sin beektu. يا ابو ليس هي Okay, bar. No, okay, aye, laal waan takka amma zabana amma jirru kana keessatti dirqama godhuun qabdu si galee saayiboota kee arkitaa haala itti hawaasni jiru arkitaa siif gala si galee. So akka laaltu kanatti maal si fakkaatteeti? Jaalaltii waan bareedaadha jechuun gaa nama jaalattu harkattee hojii jiraatte san badhaasa si galee. Garuu yeroo kanatti amma ani jaalaltii ni jirti jedhis nama amanuu miti si galee xiqqoo namni maslahaa yookaan waan maal jaanin wayii foolii dhufuu takka ni jira miti. Benefita. Mana fite. Malee yeroo kanatti ni jirti jeen amanuun gumaan isin hin NB jaalalaatu hin jirre jetteeti moo nama jaalatuutu dhabame yeroo tanatti moo jaalalaatu hin jirre? Nama. بلاكي أموني قاعد فتابر الله عليك Siiboo. Akkana jechuun jaalalti hin jirtu jechuun dandeenya yookaan nama dhugaatu hin jirre jechuu dandeenya. Akkasuma reessan amma jechuun laan maali beektaa jaalaltii durumarraa numa jirti. Ammoo jenereeshinii jijjiiramaa waan deemuuf jecha namu amma dantaarratti hundaa'aa deema malee jaalaltii akka amma fakkeenyaaf 19 keessaa bar jaalala bareedu takka ture si galee namni dantaan beeku miilaa wal barbaada si galee. Amma garuu wanni san hin jiru saayiba kee. Waan sana akkamittiin ilaalanii beektan nabi. Garuma feeteewu teknooloojiinis ta'ee waanuma feeteewu umriin or barri ta'uma achi deemaa dhufutti wanni hedduun jijjiiramaa dhufu. Bara san bara akkasii jaalaltiin jirtii faayidaaf walitti hin dhiyaatuu jettu san namni gizee takka wal fuudhan wal hiikanii adda bahanii osoo hin tahin walirraa du'anii suma kophaa tahan malee wal hiikuun san hin jiru. Hanga fedhe yoo ta'e wajji jiraatan. Yeroo ammaa kana laakiin akkasiin hin jiru yeroo ammaa kana hanga namni takka gizee wal bartu dhalaanis taate inni kun maali na jiraachisuu danda'a yeroo joo keessa dhufa. Dhalaat ilmi dhiiraa daa'ima gizee fuudhu maaliin qabaa yaada joo keessa dhufuu qaba jeetii naman. Laakiin ilmi dhiiraatis osoo humaata kan qabaatin deemee niin jaaladha yoo jee natti hin fakkaatu san waan liqii wal fudhatuu miti jeetii nama nagaa akka hiyyatti. Waan akkasaa harkata yookaan ashara harkata. بالله عليك أما قافي براتا كان كبا NB قافي براتا كان سي كبا حبيبي أخي Arra jaalala fiddan gaa'ummaa. Sosa jaalala inni nu sosa jaalalaati bara. Oofi sosa jaalala. حبيبي أخي نعم تكا فكينياف تيا تكا يو جالتي تيا سن لايفي وجه أغرتي نجرامي خايتي كوجي ديمتي مال جتي لايفي وجه أغرتي برتي وججارو فيتمو يو جالتين بانا سيغره مو ودقت دلو يچو نجرامي جالتي وليغلان حقس معروزو قدتي آتي جرينيو جيغلو فيتا Gaaffii bareedaadha. Garuu amma maaliin beektaa bikka kanatti shari'aan waan si dhorkitu jira. No akka feetitti jeemanni shari'aa fi Daanta shari'aa keessaa baasii akka feetitti. Siifini maaltu jira silaa namni firraa ilaaltee si galee yeroo kannitee fi firraa ilaaltee nama kana firraa bartee fuutuutu gaariidha samsaanii bultiif bareedaadha si galee. Ammoo shari'aan siif hin hayyamtu. Ammas deebitee ammas bilaashitti akkasitti yeroo gubdee waan rabbiin hin feene gootee wanta jechuurra wada gaddaloo deemtee tumee fuutee akka taate irra jara jeetii yaada. Bilaa katoo. wada gaddaloo jechuu isaa wanti feete haaruftu isaa Wanti feete haaruftu. Akka shari'aa keessarraa wallaalaa jira misa? kaachee kaabbi Firraa laaliin dubaree sii ilaalta malee ati yoomuu akka sanitti hojii deemtee kana jettee ilaalta. Akka baalagummaan taatu ture. akki baalagummaa sun akki baalagummaa akkami Akka baalagummaa sanitti firraa bartaree silaa nama. Sila akka maati ati akka shayxaanummaa keetitti akka sillaal. Amma akka shayxaanummaa Laala amma maal shayxaanummaan tun maaliin wal qabatti ni beektaa amma
namni kun wajji oola sii galee wal bara yaani haala namaa namni lakkuma wajji oolu ni wal baraa deema sii galee amma shari'aan garuu kanaa wajji oolu kanaa siif hin ayyamtu yoo wanta keen taane miti fedha wallahi Ana amma sonsa jaalala. Wayye bilaakii qiyya. Ana amma akka kiyyatti jalqabumaahu intala takka yoon akka saahibatti waliin dhiyaachuu baadhee jaalaltii kurma laala irraa nan qabdu. Takkaa jaalaltii akkasitti na qabdeen beeku tanoo kan laalanii nama qabdu akka na qabdeen beeku ani. So intala san saahiba godhatee eegaan akka saahibatti itti dhiyaadhee wajjin haasee booda haasawoo isirraa intalti tun nama akkamii eegaan isii baradhee booda irraa na qabdi malee kurma kaatee na qabduun. So sabboota akkasii laaleetiin. Gaafii takka si gaafadhu. Gaafii takka Yaa na gaafadhu. akka saahibatti itti dhiyaatta ol dubbisa. Yaa. Booda barteen akka saahibatti si ni bartaman bartuun si Ni barta. ni bartaanini. Yaa. Kan booda jaalala keessa seente. Hangam takka booda heerumtuutaan. Abbas deebiitiin baranaan hin jiru. At least yoo xiqqaate amata lama. Kas Mata meeqa? amata lama. Jaalala keessa jechuudha. innaa rabbiin ni jaalataa akkas Wayin zinaatti dalaga amata lama Alaikum san. salaam wa Zinaatti rahmatullahi dalagu deema. hin ta'u kaa wal harkuu hin dandeessu bar dhalaa takka haraami akkanatti taa'uun kan nyaa'u dhorkaadha. NB Ah. gaafin si qaba usme jaalalti rabbiin hin Akka sharee jaalanne yoo deemne. obsi jaalalti rabbiin hin jaalanne kun jaalala akkamimee naaf himime Jaalalti rabbiin hin jaalanne. Ta'usoo atii fi isiin ajnabiyyi taatanii jirtanii wal harkitanii wal dudungattanii wajji akka feetan taatanii sigale wajji ooltanii wajji bultanii deemtan saniitu jaalala rabbiin hin jaalanne. ayyee yoo waliin arkine hoo yoo gizee wal agartan kaafuma wal agartanoo Akkamii firraa baruu dandeessa duuba san nama san firraa baruu hin dandeessu. Kaafee wal maal baruu harkuudhaaf feete ati maal baruu feetan Baruudhaaf dirqama akkas ta'uu qabda. haala Nabi. sii bartare haala sii bartare obsi haala si maal baruu feete wal agartan kaafee wal agartan wajji nyaatan wajji dhuydan zanaa jettan adda baatan gaggeesteen ilaa gibbii sii jalaa dhume akkasitti haala sii baruu hin dandeessu. haala akkam baruu feetan Aa, asitti gutakka. wal agarteeni No, NB haala isii baruun dirqama wajjin akkas ta'uudha. Akkasi barta haala isii kee barta. haala isa waan biraa baruu deemta Exactly. So waan biraati malee haala miti kun. Akkee na gargaartu maa'us ta'u. Kan gargaartu yoo ta'e bakka si gargaaru anaa si gargaara. Okay, nalagaa. Maali ni beektaa? Nama lama irratti anjeeti yaar. Kan ni anaa sirraa dubbataa koo ibsa kana ayya. Wanni Arabeetiin qabannaa rabbii jira bakka. dubbatu ayee. laa irraan dubbate baay'isa wayii ana samiiraan Adda baanee seenaa miti situ bakka barta. Absee dubbadhu. Ana samiraa. Yoo maqaa keetti himaa oltallee nama dubbata abseeni. Dubbadhu. Ana samiiraadha. Okay.